Arana rokatu jira waan ta'eef beeku timi. Ndee gamanaan jimi. Hagana waliin qabdi jenna irratti jira waan ta'eef beeku. Risala dirisu ture konni keenya Doof biratti danne kamle biratenya Erga Rabbiif nabii yoomummataan keenya Inshaallah yoo jiraanne dubbachuudhaatenya Meeni dhagama naji eenaa lakkoofsa eenaa barreessi namni dhagama jettu lakkoofsa eenaa barreessi. زياد السنقط من سين بربدي يودا جمع أكده جمع بإيه نانجي Iboodana deemsar qabara qiyamni me yona hayyame asma wal mal lalla ulfadu galatomi ni daga mana jettu ulfadu galatomi naafanas deebisi jira kana fi ركنا كبابدو كيتا كنجر جره قالك والله يقف انقذار لا جلا كوكو جرا ما غري كرون متا شكات ما تروان تمن سن كرو فيكم بره ربي نتم قران بره كدانغانو تندره أكان ورارا بتوبا كن يا ربي جرا سكي كدني شير كذا بوليان أكان سنة جرين مانگه سنة شير والي بدو كلو تقوم إكسابي خا أجدا جولة سعودي خنا كتيرو بفتن أبا في جبل فير مبدا دكمرة في جيسي كون ماريسو إني برا سجلين تنا كبيجلة جيسو تبربانا أكادو سني دعوتي أنا ما زين نركن يا ربي كركا سكي كدني غوتا ديني كنا نيلولتي بوله وانغي أكني رادو برتي كني رنجي هذا كيسه ولتي زبان ما كيسه كما كمنتي كيسه تيرا ما كركا جرتي يرومني كينيا برمته ولتي كرمانا غرغارسا تكا بودا مرجي كم تو مانا مامل مانا كم غرما ربي جي مامل نك غرما كتا كون مرتي ادين سالبنا سكند كن يا ربي غرغا سكي كنني يا بولي وانكينيا وتدو تدلو كلا اي دورو مانا كم فيلم دورو بكاين كم ويغا دينا تاتي وتدو تدلو كلا نكجل چمبليس جي وني ناكن نمشنجا جانسا ناكن کو باتي بولان سدردني سنتيان بالك بيسني مشنجا ناكن نونتان وني تنگلا وتدو لو شيريس نامكو نيو نم كبس فرق يوم كان متاتي بيسني بيا دنيا ودو بجاواتي بيسني ini jabe Rabbi wal gesani anu kuma buri wali kabanu iti kuma buri wali kuma kaisa nama nakar kada swarta jabe atumma na bitya atumma kasbe diwa maulana doki jakindi ngamne itibakan ya Rabbi garga sake kadanne Allah ya maulana doki jakindi ngamne ولتلو قبل ستي بكلا يا ربي قلبها أرسكي قدمي يا بولي بونجيا لا بيجيسا يا ديرا برتي جازا دمك كيسا
وصنت بيجي أنا سامع لي الجماعة سوتنا jijjiira maarraa deemaa jiru waanuma tufiran qabna. Islaamaa bakkee jiru eessa jiraatus gaamite hariiraan jedhe maal balleessa dhimma biyyaa keessa maaltuun fageessa kitaa oltaanus baay'ina lakkoofsan hangirmaachuu qaboo hin mul'atu keessa tufiin isinlaadaa yaa jedhe ogeessa beektotan qabnu moo jiraatumaaf deessa. Mabda kanela la kuma kalesa awa mulate nodesa mastane dubbe nadana bane ya rabbi garga sage karanne nu rabbi fi ya qiyama tamanna man dia dunya dini tulqamna wamburga buzinyo harra wala gafana Kasi galata share mo gadi ya angkar man ka ba fer ba kaisir man ka ba garte man ka kanan ka ba gare gargarsa ko ba ma fer manna ba he biya ke samani kodana wamburga ana famal da batanga dilli suudi giru kunu fira da biti balezo nama kuma dibbato ko on kamane da jiru to fira da biati famal du batanga jitan ya rabbi gargarsa ke kadanne wannani muudemu kana mitiyasa nakanda kanle fandotu ge matasa biyyi keenya hunda bolkita silaansa kumata misoma fitne nugi amma raayyaa galatoome fadhu raayyaa sin jenna qabsaa'umaaf raayyaadha qabna namnummaa nuti qabsaa'aati qabnu garuma lachuutu jechuudha gara amantittis gara kanittis gara laalaa oromoottis namni nuti qabnu raayyaadha raayyaan umrii isaa dheeresu jamme ilmaan isaa keessaan ilmaan isa caalu rabbi nu haa mul'isu raayyaa akka isaa kan isa keessa rabbi nu haa mul'isu bakka rabbi nu haa buusu raayyaallee umrii rabbi nu haa dheereessu bakka guddoo rabbi haa kennuuf nuti waa kennuuf hin dandeenyu bakka guddoo rabbi haa kennuuf jenna raayyaadha ni jaalanna baay'een jaaladha raayyaan galatoomee umrii dheeradhu jennaan ammallee mi'aayi jennaan duraanu mi'aawaadha urgaa jennaan ammas kana caalaa dhawu suudiitiif sagalee ta'e isa agarree gizee hunda waan oromoo kan hirmaatullee harkaadhaa jirra jazaa rabbi haa kafaluuf jazaan isaa jannata jennaani oromoo silaa bilisummaa jenna oromoon bilisummaan barbaaddu oromoon bilisummaan feetuuti gabrummaa kanadhaaf oromoon bilisummaan feetu dhugaan isin hin jedha oromoon bilisummaan feetu gabrummaa kana waan akka huccuutti uffattee fi oromoo bilisummaatti himna gabrummaa gagguuraaf gabrummaa gagguurtee bakka gaarii si hojii taphatte oromoon tapha bareedaa si wajjin taphatti yoo ammoo ati waa'ee bilisummaa itti maqaa dhooyti akka udaanitti funyaan qabattee si dheessite oromoon gabrummaa taa'aaf oromoodhaati akka re'ee roobaa addaan bibittinooyte oromoon akka re'ee roobaatitti addaan bibittinooyte waluu quban qabu tokko baasee waraabessi ari'eessi nyaachaadhaa jira irraan tana tokko baasee waraabessi ari'eessi nyaachaadhaa jira kun kana jechuun waa hedduu nu agarsiisa lakkoofsi tokko namni seenu barbaadan lakkoofsi tokko asirra namni mul'isaadha namni ergata maqaan keessa waan hin mul'anne jecha gabrummaa taa'aaf oromoo wanni hin jiru waan biraatiif miti akka fakkeenyaatti ijoollee suutii kana fudhadhaa ijoolleen suutii kun dhukkuba 11 olii ni qabamtee itti deemaadhaa jirti dhukkubni achi keessatti isaan qabaadaa jiru dhukkuba lakkaawameen dhumne ni qabamtee jirti maneedhaa keessatti namni haati abbaan obboleettiin haboon adaadaan eessumni adeerri gosti gabbaateen dubbanneef oromoon kanaaf gabrummaa filattoonni isin hin dubbanaaf miti takkittiin isidhaa gabbaatee biyya keessa oromoo ijoollee tanaaf sagalee ta'uu dadhabde raayyaa abbaa manjaa kana qofaatu waa dubbatudha jira dhiyeenya kana kanumallee allah waa rabbi beeku isumallee rabbi biraa dheeressu balaa rabbi irraa qabu jenna nama 100 oli namni mana hidhaa keessa jiru mana Saudi Arabia keessa namni argamu mana nama 100 ol jechuun walakkaa oromoodha jechuudha boleessa walakkaa fudhadhu itti dabali yaman illee walumaa gala oromoon guutuu yamanumaa fi akkuma jirtutti yaman suudiidha jirtu oromoon walummaa nuti oromoodha jennee nuti qabnu jirtu oromoon silaa faayidaa qabdu taan seenteeti woboo wajjin caa bosona keessa jirti dubartiinis dhiirtinis wal fudhatteeti bosona keessa osoo faayidaa qabaattee gadi oromoon waa'ee ijoollee suudiitti amma hoggaatee ani natti mul'atu baasu mallee ijoollee tana rabbi lubbuu isaanii haa baasu
ijoolleen tun ijoolleen nuti fi akka firiitti Oromoo keessaa lacha keessa olteentu tun inni biraa asirra kan namaan tana dubbachuu barbaadu fuutee dubbiin namaan kara biraadhaa deemtiif malee har'a hooggantoonni yoo ta'an kaadiroonni biltiginnaa keessa jirtu warri aangoonni biltiginnaadhaa gadi baastee wanni takka beeksisa tokko baaftee jirti. Ijoollee mana hidhaa jirtu dhiifteeti ijoollee mana hidhaa jirreef beeksisa baaftee jirti. Gara imbaasiitti dhiyaatanii isinillee marsaa biraatti akka hin seenne malee carraa biraa akka carraa mana hidhaa sana akka isin hin kennine mootummaan kun shakkii waan qabuuf mana hidhaa dhiisee ijoollee mana hidhaa jirtu dhiiseeti ijoollee hanqasumaa lubbuudhaan ala jiraachaa jirtu hamma taatee qilleensa addunyaadhaa harkachaa jirtu isii tanaaf waamicha godhee jira. Baasee jira xalaa baasee jira akka isaan maallaqa biitiin akka isaan galaniif gara imbaasiitti akka isaan dhiyaatan waamicha godheefi jira. Waamicha kana immoo ijoolleen suudii keessa jirtu waamicha kana akka ittiin dhiyaanne kana wanni jiruuf kana dura ijoollee Oromoo qofaaf waamicha godheefi ture. Dhiifama. Ijoollee Oromoo qofaaf waamicha godheefi erga ijoolleen imbaasiitti wal geesse afaan Amaaraatiin dubbise. Maaliif afaan Oromootiin waamicha nu goote maa afaan Amaaraatiin nu dubbiftaa jennaan duuba itti dawwalanii shurtaatti yaaman yoo ta'an poolisatti biyyattii sanitti yaamanii akka jirutti ijoolleen mana suudii guutte kun bifa sanfaadhaan jechuudha. Bifa barbaadee qabuun osoo hin ta'in bifa sanfaadhaan ijoollee mana hidhaa seenteetu jira jechuudha. Isa sanirraa barannee ijoollee ilaalladhaa malee yoo qabe mootummaan qabeen malee manuma hidhaa sana isin aanaqu malee yoo dandeessan akka biraa akkatti baatan fala dhawadhaa malee gara imbaasiitti yoo dhiyaatan ammallee ashaayin qaba gara kootiin. Angara kootiin ammallee shakkiidhaan qabaa jechuudha. Gara imbaasii kanaatti yoo dhiyaatte ijoollee tana ammallee achumatti mootummaatti yaamanii achuma poolisatti yaamanii poolisaan gara mana hidhaatti dabarsuutu malaa jechuudha. Kanaaf akka mataa kootitti waamicha imbaasii kanarratti ijoolleen tun akka hin dhiyaanne yaada kooti kuni. Inni biraa miidhaan ijoollee Suudi Arabiyaatti irra gahaa jirtu kun sagaleen too dhagamte naan jedha. Yoo sagaleen hin dhagamnes na hubachiisa namoonni hanqas irra jirtan kun na hubachiisa sagalee kooti. Rakkinni imma Suudi Arabiyaa Yaman biyya adda addaa keessa biyya Arabaa kan keessattuu gahaa jiru kun fakkeenyaaf bara 2016 haa yaadannu ijoollee bishaan kanarra dhumatte. Ijoollee bishaan Suudii irra dhumatte haa yaadannu. Kaammoo gaafa yeroo mallas jiru keessatti ijoollee Liibiyaa keessatti dhumteef mootummaan wanni daa yaadi hanqa dirmatee fichi keessa nama meeqa akka dhume nama meeqa akka achi keessa baase yaadadhaan mallee nama meeqa Liibiyaa keessa dhume hanqa hafe akka mootummaa sanitti baase haa yaadannu walumaan. Yeroo gabaabduu kana keessa osoo mootummaa yaade dhuma yoo mootummaa yaade itti bu'uudhaa deemu kana keessatti jechuudha. Ijoollee Yaman wanni Liibiyaa keessatti baddeemu dirmatee achi keessa xayyaaraan guuree galchee jechuudha. Xayyaaraan guuree galche ni yaadattan. Erga san booda immoo ijoollee bishaan Suudii irra dhumte haa yaadannu kudhuma jaha asitti jechuudha. Asiin karaa kanarrattis karaa Liibiyaa kanas ijoollee dhumattes haa yaadannu. Oomisha Oromoo irratti gahaa jiru. Duguggaa sanyiidhaa kan Oromoo irratti deemaa jiru. Amma harri bishaanii kanaan gammachiisuu dhabnaan gara bishaanii kanaan gammachiisuu dhabnaan itti murteessee jechuudha. Ijoollee Suudii ijoollee Yaman galuun isiidhaa Allahu alam yoo karabbi baaseetu ba'uudhaa ta'a. Kana jechuun waan biraatiif himi. Waan akkana si yaadachiisa. Mallas Zeenaawii yeroo jiru keessatti wayii dubbatee jira. Bal'ina Oromoo kanarraa gabbaanii waan mari'atanii turan. Guddina Oromoodhaa kana xiqqeessuun isiidhaa yoo ta'an xibbisuun isiidhaa nama rakkisu jeeti dubbate garuu irratti hin dalayne. Bal'ina lafa Oromoo irratti tilmaaman ammas rakkisuun isii nama rakkiftu jeeti tilmaama keessa galche. Ilmi isaa dhufee itti dalagaa jira, itti hojjetaa jira. Akka ajaa'ibaatti ilmi isaa dhufee har'aan tana itti dalagaa jira. Keessattuu hidhaa Suudi Arabiyaa kana wal qabatee maddi isiidhaa duguggaan harka bifa sadiin gara sadiin uummata Oromoo irratti deemaa jira. Hanqa ni hubadhutti isin hundi ni hubattan jeeti yaada akka Oromoon ni hubattan jeeti yaada. Tokkoffaadha. Ijoollee Yaman, ijoollee Suudii isa isaa jiru. Maaliifoo telefoonni xiyyaa kumatti booda na deddeebisaati yoonni wanni qabaate natti hima. Akkuma akka isana darbuudhaaf wanni jana fakkaata. Mariin irraa deebisa. Har'a na jeeqoo barbaadana fakkaata. Kanaaf bifa sadiin deemaa jira. Bifa sadiin duguggaa Oromoo irratti deemaa jirti. Qalbifaadhaa sirriitti. Inni tokko har'aan tana
dugugga sanyiidhaa hoggaa jenne wallo akka jirtutti harki hafe ni takkata hanqaa fudhataa ullee ni takkata guyyaa arraan tanaatirraa kaaseetti duguggaa irra jirtu guyyuma arraan tanaatirraa kaasee kaleellee dheengaddalee ittuma fufaa jira jechuudha guyyaa tokko duuti baqate qeefiitirraa baqate wallagga bahaa keessa qofatti wallagga lixaa guyyaa arraan tanaa du'aatu wale guyyuma arraan tanaatirraa kaafne wallagga lixaa irratti maas wallagga bahaa baqate isa baqate biyya biraan seenne bakka itti lubbuutti baraaratu seenne wallaggumarraa wallagga irratti baqate jechuudha garuma daangaa bishaan abbaayee kanarraa gara oromiyaatti irratti infumarratti baqate jechuudha inni kun maatii isaatii wajjin wal qabatee eenyu akka jiru eenyu akka hin jirre hagarratti yoo daataa harkattan gabbaasaa namni daataa harkattan jirta yoo jiraatte an daataa ishee gammaan agarre hordofaatuma jira jechuudha jarri san gargaarsa kamtu akka bira ga'e mana yaalaa kam akka harkataa jiran jireenya akkamirraa yoo ta'an qabaa akkamirraa akka jiran ummanni wallaggaa amata sadiif ummata fi fura akkataa jiru ummanni isa keessa ka'ee sarara baqate arra maala keessa akka jiru adda baafachaa jiru kana qofaa miti wallagga seenee manaanis kagubate mana keessattis kagubate qeenis kasaamame qabeenyaanis kasaamame lubbuu namaatinis kadabre hanga hin qaban jechuudha duguggaa sanyiitti qabadhaa kun hundinuu jira jechuudha inni biramaanii inni lamaanii gara lafaatiin lafti wallo akka jirtutti ollaa biraa harka nama biraa harka seentee jirti ni beeytan isin dunuyi nama biraa harka seentee jirti wallo akka jirtutti kilili biraa keessa seentee jirti haa jennu fudhatamtee jirti akkuma jirtu kana qofaa miti gara naannoo Karrayyuutitti lafa qonnaa osoo hin ta'in lafa tiifattoo osoo hin ta'in lafa magaalaatti qabamee jira lafa magaalaa to'atamaa jira gara wallagga bahaatiin aanaa sadi harka biraa jirti wallaggaa bahaa aanaa sadi jechuudha aanaa sadi jechuun lafa taphaati aanaa sadi harka biraa keessa jirti ummata irraa buqqeessan nama 25 karraa buqqeessan harka biraa keessa jirti harka oromoo keessa jirtu qabadhaa kunis lafaan isin deemaa jira inni bira duguggaa beelaati oromiyaa irra jira duguggaa beelaa lafti silaa akka oromiyaatti yeroo lama hoomishtu baale irra maal keessa jirti gadi qabaate ilaala duguggaa bifa sadiitiin mootummaan akka mootummaa kana oromoo milkooyteetuun beeytu baleessu mootummaa akka mootummaa biyyaa makkana oromoo takka harkatteen beeytu quunnamteellee beeytu Itoophiyaallee milkooyteen beeytu nama kana kan keessattuu kun oromoodhaaf milkii ajaa'ibaa ta'ee jira jechuudha biyyaa makka duguggaa qoonqootiin namni dhumaadhaa jira murruqtaadhaa jira horiinis namninis dhumaadhaa jira jechuudha kara booranaatti yoo dabarre horiin guyyaa tokkotti horiin ardi takka irra nuti agarre biyyattii saniif qabeenya biyyattii saniitti horiin dilli dhume san qabeenya oromiyaati qabeenya biyyattii saniitti ilmi namaa ka dugugamaa jiru kun qabeenya oromiyaati qabeenya lafa oromiyaati qabeenya oromooti qabeenya lafa saniitti wanni dugugamaa jiru kun sanyii irraa qabadda duguggaa sanyii kan irra deemaa jiru irraa jechuudha akka hayyootaatti hayyuun isin ni qabna biyya keessa jettan mee tokkichisaa kamtu kan mataan tuqamin jira irraa laala waan isaan sammuu isaan irra godhaa jiran achi qabadda laala akka nuti hayyuu qabnaa isin jenne ilma lafaa ol ka'ee barate akka inni isin godhu jiru sirriitti akeekkadha intala lafaa ol kaatee barachaa jirtu akka inni godhu jiru sirriitti akeekkadha miidhaan jirtu bakka tanarraa miidhaan irra ijoollee suudiidhaa jilmaan achi keessatti oromoo cinaacha oromoodhaa tokko oromoo moggaa takka achi keessatti hambisaa jiru kun achirraa kan ka'uu jechuudha kun waan ganaallee oromoo itti tarkaanfataadhaa deemu yoo tokkummaadhaan kaatee irraa deebisuu hin dandeenye yoo tokkummaadhaan kaatee falmachuu hin dandeenye kun badii biraatiif deemaa jechuudha akka oromootitti duguggaan dura gaadhaa deemaa jechuudha inni biraa warra Tigraay guyyaa tokko gabbee ijoollee Suudi Arabiyaa keessa narraa hidhamte kajuu dhageessanii jirtanii hangaroo afaan isaanii beeku dhageen jiru qabadda arrammoo carraan ijoollee sanaa achi keessa hirkatte carraa biraatti Tigraay osoo ibidda keessa jirtu osoo ibiddi kana gamaa gamana Eertiraa irraa belbelaa jiru naannoo Amaaraa irraa belbelaa share god ati kana dhageessu asirratti kana dhagaa jirtu share god ijoollee isiidha mootummaan Suudiidha akka qabaa bareedduu qabuuf qabaa seeraa akka qabuuf irratti hojjettee jirti inni lammaffaan biyya sadaffaa akka harkataniif qophii isaanii xumuranii jiranii waa hunda xumuratanii jiranii jechuudha ijoollee isaanii keessaa guuratuudhaaf bakka tana egaa oromoon akka re'ee roobaatti faffacaate wanna jechuus tokko kana qabadda akka re'ee roobaatitti addaan faffacaatee jirti tokko tokkoon bineensichi guuree keessi nyaatu na mul'ata kan hin jiru tokko kanarraa kana naa qabadhu kana mata naa qabadhu ummanni kun osoo ibiddirra jiru osoo biyya keessaa dugugamaa jiru osoo biyya keessaa jiraachuu dhabuun isaaniitu rakkoo keessa jiranii ijoollee isaanii Suudi Arabiyaa keessa jirtu akka nuti wanyu kana ol baanii wanyi ummanni dilli kun ummanni oromoo ta'e dilli kun ijoollee tana guyyaa tokkotti harka micciiree
achi keessa gabbaafachuu dadhabuun kun salphina biraati kun dhuguma kun salphina biraati yoo du'aa itti jirra moo waan du'a sodaan akka hin jenne yoo du'aa itti jirra yoo saamamuutti jirra yoo hidhamuudhaa itti jirra yoo karaara cafaqamuutti jirra reebamuutti jirra haadha keenya reebamu jira abbaa keenya reebamu jira mana haadha keenya gubatudha jira mana abbaa keenyaatti gubatu jira intala teenya karaara gudeedamaadhaa jira nama gartee harka qalleeyyii karaara dhaabbatu karaara cafaqamaadhaa jira hatta nama leestiroo hodhatuutu karaara naddafamaadhaa jira karaara ariyaadhaa jiran karaara irra keessatti kan deemu jechuudha akkanitti argate hin jiranne godhaadhaa jiran kana qofaa miti beeksisa bee tokko jala deemaati ilaala ammallee feesbuuka jala seenaa ilaala beeksisa bee jiru oromoon akkuma oromiyaatti beelaal wanni kun akka Itoophiyaatti seenaa gisee waa maxxanfan akka oromootti maxxanfan malee wannummaan birii sassaabee gargaarsa jaamee waa sassaabamu akka kana booda hin jiraanne jee mootummaan labsa baasee jira. Mootummaan kun labsa baasee jira. Akka isin gana maallaqummallee waliin buuftanii nama beelee gargaaruu hin dandeenye hojjetee jira. Kanallees lafa kaa'ee jira. Feesbuuka jala seenaa ilaala gadhiiseetiin jira. Akka isin gana nama beelee gargaarra hin jirre nama dhukkubsatee gargaarra hin jenne nama kana hunda isinirraa daangeessee jira jechuudha. Kun maal jechuu isin garsiisa? Kana keessattuu namni kana dubbadhu warreen mootummaa kana keessa isa Oromoon ni jirticha keessa Oromoon hin jirtu hin jenne. Arra kanaaf biltiginnaadha. Arra kanaatu shaneedha. Kun nu baasaadhaan jiru. Itti jirta achi keessa diigamuu sitti jirta. Diddiigamuu sitti jirta. Dhidhiibamuu sitti jirta achi keessa teessee. Garuu achi keessa teessee wanni anaaf hin ta'in siifillee hin taatu. Wanni siif hin ta'in anaafillee hin taatu. Wanni dhala kiyyaaf hin ta'in, wanni Oromiyaaf hin ta'in, wanni lafa teenyaaf, lafee teenyaaf hin ta'in siifillee hin taatu. Ati achi keessa afaan ol qabdee teessuun baana. Shakkita. Yoo dubbattee gabbaatee uummata kanaaf waa murteessuu hin dandeenye yoo gabbaatee uummata kanaaf waa murteessuu hin dandeenye uummata filamteef kan uummata dura teesse kana uummata kanaaf bakka bu'ee mootummaa kana keessa taa'ee jette yoo tokko mootummaa kana jijjiiruu hin dandeenyetti mootummaa kana harka micciiruu hin dandeenyetti uummata keetiif wabii ta'uu hin dandeenyetti lafa teetiif yoo wabii ta'uu hin dandeenye lafee teeti yoo wabii ta'uu hin dandeenye wannummaan achi keessaati hojjetaa jirtu maaliidhami mee rakkinni achi keessa teessuuf maali ummata keetiif wal dhabdee lammii teetiif wal dhabdee lafatee dhabdee lafee tee dhabdee achi keessa teessee mootummaa san keessa teessee mana haadha keetii katti gubsiisu ija keetiin osoo agartuu manni haadha keetii gubatu manni abbaa keetii gubatu qabeenyi Oromiyaadhaatti saamamu qabeenyi haadha Oromoodhaa qabeenyi abbaa Oromootti saamamu ati achi keessa teessu Oromoodhaa barate achi keessa teesseetti ilaaltu kun kan ijju jiru kunoo eenyu kan irraa saamamu jiru kun eenyu lafti saamamu jiru tun ati eessa guddifatu teessa ati eessa irra miila kee gaddirrifatu teessa boru baratillee maqaan kee shaneedha achi keessa teessu arra achi keessa teessee shanee anaan jetta ati mataan kee shaneedha barboru gaafa warra dubbatu kan afaan isii micciiree afaan isii qabachiise ati achi keessa jiru ari'ee si nyaata dhugaan seen tottolchee bareechee ol siliqimsa akka marqaa darbee siliqimsuudhaaf ta'a ati achi keessa teessee afaan ol qabdee shaneetu asiin na dhufe shaneetu asiin nusteene shaneetu asiin beeyyattee achi keessa teessee uummata Oromoo gubsiisaadhaa jirtu mana Oromoo gubsiisaa jirtu intala Oromoo reebsisaa jirtu ilma Oromoodhaa reebsisaa jirtu yoo walii galle qofa yoo wal quba qabaanne yoo karaa tokko deemne qofa waan kana jalaa ba'uudha teessa dhaabbadhuuf laalicha keessatti dhaabbadhu hadaamaa keessa dhaabbadhuuti an Oromoodhaaf hin jiif laalime gadi bahi ati mootummaa taate achi keessatti ati mootummaa taate qaama mootummaa sanii taate ati deeggarsa qabaatte hadaamaa keessa dhaabbadhuuti an Oromoodhaaf hin jilaali an Oromoodhaa achi keessa dhaabbadhuuf hin jiikkanis godhu laali taappeellaan isin maxxansaa jiru amma guyyaan argaa jirta gadi baatee uummata keetiif sagalee ta'uu bakka dadhabdetti bakka obboleeyyan kee fayyadameef sagalee ta'uu dadhabdetti wanni achi keessaa guurratu achi keessa teessuuf garuma keetii fi ijoolleen suudii sii miti meeqarra mana jaaraa turani mootummaa kanaan jalaa yoo ati gabbaate illee ijoolleen suudii sayyuu ati baafatte dhalli suudii keessa jiru kaati balleessaadhaa jirtu kun kaati gartee callaftee hulaa gaccifattee laalaadhaa jirtu kun dhalli kun sii miti kan Oromiyaa jiraachisu jira sii miti Itoophiyaa jiraachisu jira sii miti Itoophiyaa gajjaaru jira sii miti mootummaa dhagatutu jira sii miti mana amantii keessa dhaabbatu jira sii miti mana amantii ijaaru jira kana hunda qabatee deemuun jira beelachi keessatti adagaa beela gartee Oromiyaa keessa bu'eessanii fi ijoolleen suudiidhaa dawaa taafii turte qoricha taafii turte mana yaalaadhaa kaseenee mana yaalaatti bahuu dadhabee mana yaalaatti baasaadhaa turte sii miti bayi mootummaa kana jala yoo dandeessu yoo waan ati jettuun sin dhageenye wanni achi keessa teessee uummata keetiin wal dhabduuf maaltu jira yoo waan kana murteessuu hin dandeenye achi keessa dhaabbatte ati Oromoo dhaabbatte arra ati biltiginna arra ani shaneedha karaan kun nu baasaadhaa hin jiru waan sirra deemaadhaa jiru if quba qabda laata if cina harkaadhaa jirta
erga wallo ka yututti mootum wanni biraatiin kutaa biraatiin fudhatamte yoo ta'an khilili biraa jala galte eega naannoon lamba salaamat karrayyuun eega kutaa biraa jala galte eega karrayyuu saamamte abbaa gadaacha keessa gabbaasanii ajjeesanii agartee jirta nama 20 wacce keessa akka du'eessan laalaa jirta dhagiyaa jirta harkaa jirta si keessanii dalagaadhaa jira gaafana wanni ati oromoof jijjiirtu hin jirtu soomaalee irra waan isin dalagu jirtu laali Somalian fartin Somalida akka biltigina ta jirtu maal akka isin godhachuu jirtu laali afaan tokko taatee maal akka isin namicha kana duraan dhaabbatu jirtu yoonta farti ke isin duraan dhaabbataa jirtu irraa maal baratta akka naannoo Amaaraatti maal irka dubbataa jiran akka Amaaraa ta'anii maal akka si dubbatan maal dhagaadhaa jirta ati akka Oromoo maal dubbataa jirta akka Oromootti maal khaati godhu jirtu abboleeso osoo ati ciqeessee abboleeso sin jennu baleeso maqaa keessan ciqeessee gadi jaamnu baleeso osoo ati ciqeessee lafa Finfinnee lafa Oromiyaadha handora Oromiyaatti irratti wallolti bara gadi baatee hokkee isin qabaadhaa jirti funyaan qabdee lafti tun teessan jaadhaa isin jechuu jirti harka simicirte harka kee kana simicirteeti addawaayii sirraa fudhachuu jirti bakka gartee amma Finfinnee keessa irra walgaan kana maal jedhamti maqaan isidha harka miciree kana tolaa midirqisa harkaa fudhachuu jira bara handora Oromiyaatti bakki sana sansifalmu jiraami ati gaafana wanna ticha keessaa godhu jirtu maali mee maaluma ticha keessaa godhu jirtu ummanni Oromoodha sila waan biraa godhuu dadhabdan biltigina gatutu bumaatti jirtan sila horii keessan baaftanii kan nuuf jirtan sila dibicha harka bitee kan nuuf jirtan sila gibira gadi guurtee kan nuuf jirtan sila inni immoo ija guuttatee dhufee gibira sirraa fuudhu kun ka ilma keecha keessa jeesta'uu wallaalteeti inni ilma keecha keessaa sii baasuu dadhabe intalatee sii baasuu dadhabe ilma kee sii baasuu dadhabeetu gibira sirraa funaannataa jira callaa kee udara sirraa qoddamaadhaa jira callaa kee udara sirraa qoddamaa jira yoo ta'an gootara dhagaqqicheetti kan nadhaa jirta dibicha kee harkifteetti kan nadhaa jirta ji'aan maallaqanni isinin fitu kamana keessaniin gubsisu gabbaatee kan naaf jirta jechuudha kan akkasii beeke mooraalee kamina dura dhaabbattee jina hogganni qeetee keessa dhufe waan biraa waan gootuu dhabde achi keessa dhaabbaddu mooraalee kamiin fuula kiyya dura dhuftee dhaabbatteeti ati nama ilmooti yafichiisu jiru gabbayi waajjira isaa dura dhaabbaddu jiin gabbayi waajjira ganda kee keessa jiruun nama ganda kee keessa si hogganu narraa dhaabbaddu amma booda anjoollee xiyyaatu suutii keessa dhumaadhaa jira hanqana awwaalcha isaanii harkuttoon ajajuun dandeessu narraa dhaabbaddu gaddattiin jiraa jiin gaddattiin jira narraa dhaabbaddu jiin narraa ajajuun dandeessu jiin amma booda eega duguggaan duguggaa laate ka dugugamaa jiru santu nama si jira uno duguggaan bifa sadiin qabatee si deemaadhaa jira duguggaa jala abadan hin baatu gabbarte gabbaruu baatte gabbaruu baattus duuti ta'e du'umaa jechuudha gabba yaata qeero inni milishaa taatee ganda keessa dhaabbatte immoo kagartee milishaa taatee mootummaa kana qawwee qabattee dhaabbatu jirtu poolisiis haa ta'u milishaas haa ta'u sii hawaajii jiruu danda'u sii dhiiga ijoollee tanarratti taphachuu jiru daangaa keenya irratti lafee teenya irra lafa teenya irratti kan malee dhaabbatee qaamaan dhiqachuu jiru poolisii naannoo Oromiyaati hidhataa naannoo Oromiyaati poolisii addaa naannoo Oromiyaa poolisii dilee Oromiyaa haga milishaa gahuutti isin kan waa jijjiiruu danda'u ammas namni waa jijjiiruu danda'u namni dubbatu danda'u isin jechuudha lafeen teenya dugugamaa jirti Suudi Arabiyaa keessatti dhukkuba fuula isaaniitti irra faca'aa jiru qaama isaanii faca'aa jiru laali qoonqoon beelaan dhumaa jirti dheebuu bishaaniitti dhumaa jirti iddoo hirriibaa irra rakkataa jiran du'anii awwaalcha dhabaa jiran wannummaan dhukkuba irraa ta'e irraa hafe hin jiru jechuudha TV adda addaatiin namoonni TV qaban TV irraa walitti dabarfataadha dhukkuba irraa walitti dabarfataa ijoolleen oomishamaa jirti jechuudha achi yoo gabbaateen illee ganaaf faayidaa illee taatu ijoolleen tuni kanaaf atichi keessa dhaabbattee milishaa taatee poolisii dilee poolisii naannoo poolisii addaa Oromiyaa taatee achi keessa dhaabbattee yoo kadhaamsa keenya kun isin ga'u taate akka Oromummaa walitti jirra akka shaneetitti miti akka nafxanyaatti kan walitti dubbatu jirru kan walitti dubbatu jirru akka Oromummaati akka Oromiyaatitti akka Oromoo fi Oromiyaatti lafa teenya dhabaadhaa jira lafee teenya dhabaadhaa jira kana kan walitti dubbatu jiru if jijjiiri gadi if duba deebii if laali lafa tee laali lafee tee laali if duba deebii maaluma isin jennaa maaluma akka taddaan nuuf facaase jiru maal wannummaan kar tokko deemuu nu kute bittinnoyne namnummaa yeroo kana keessatti xiqqoo ijoollee suutiitis haa ta'u biyyattis keessattis namni waa falmu jiru Oromoodhaaf waa falmu jiru yoo taate woboodha gara wobootti fuula kee jijjiiri mootummaa kana dura dhaabbattee karaa nagaatiin waa jijjiiran hin jiru karaa nagaatiin abadan mootummaa biyya Ahmad wajjin karaa nagaatiin waa jijjiiran abadan numan danda'amne mootummaa biyya Ahmad inni diktaatorummaadha dirqin sirraa fudhachuu fi dirqin si kennachuu qofa beekanni kana bira waan biraa hin beeku kokkoblaa si liqimsa kokkoblaadhaa si liqimsu jira
kana ta'uu baannaan ati ka qawwee qabattee dhaabbattus ati ka biroo banattee biroo keessa teessus waluma fudhanneetuma akka oromootti bannaa jechuudha akka oromiyaatti bannee oromiyaan san abbaa biraatti irra dhaabbatee silaalu ta'a gaafa san kophaa ari'as nyaata akka nu nyaachuu jiru kana miti akka amma lafa nyaachuu jiru kana akka amma ijoollee dhuunfa baafatee kopha baafatee nyaachuu jiru kana miti sillee if keessa gaddeebi'eeti si nyaachuudha ta'a jechuudha Shimallis Abdiisaadha maal jechaan jiran shaneedha jechaan jiran inni beektaami Shimallis Abdiisaati shanee jechaan jiran inni bara osoo inni akka Oromoo dugugaa jiru osoo inni Oromiyaa akkana dugugaa jiru osoo inni Oromiyaa akkana dhiiga boochisaadhaa jiru osoo inni hoggaa sadii ol wallagga beeleysaa jiru wallo kana dugugaa beelaatiin lafarraa isii dugugaa jiru karrayyuurratti kan dalagaa jiru shaneedhaa janii ni bara kun maal jechuudha gehaa miti Arsii sirraa hafee Harargee sirraa hafee Shawaatu sirraa hafee kana keessa maa nu boochisuu dhabda kana maaliif dhiiga nu boochisuu dhabda jechuun jiranii bara yoo kana godhu baatatti shaneedhaa jechuun jiran harka micciiranii takka nu ajjeesu duutu jiran akka inni mana keenya gubuu jiru mana haadha keenya mana abbaa keenya qabeenya keenya lafa teenya akka inni tarsiimoodhaan qabatee isaan deemsisu godhu jiranii jechuudha yoo inni tarkaanfii takka booda deebi'ee ati shanee janiini jechuudha kanaan itti deemaadhaa jira dhukkubni ijoollee biyya ormaa keessatti hidheerra taa'uu jiru namicha kanaa fi sirna kanaa fi gocha kanaa jechuudha gocha duguggaa sanyiitti sirra deemu jira aboolii qimsi baleessu akka oromootti gabbaatee waa godhu dadhabtaanaan bannee jirra khalaas Allahu maraan bannee jirra baleessu hayyoonni hayyuu qabna laata hayyuu nuti qabnu maal nu godhu jira maal kan nu godhu taa'u maal hayyuu nuti qabnu gaafa Tigraay ijoollee isii maneedhaa keessatti bareeddu naaqa biyyatteen gaafa kan harka biraatiin ammoo biyya sadeeffaa harkachiisuudhaaf tarsiimoo isaanii xumuratanii jiran yoon ta'u waliigaltee xumuratanii jiran ati hayyuun Oromoodhaa hoo maallaqa barbaadda akka namni ijoollee tanaaf nu dubbadhu sun iyyuu maallaqa barbaadda moo Oromoo irraa maal barbaadu jirta faaruu yoo taate gabbaanee si faarsina yoo faaruu barbaadde silaa Oromoon ol daddarbaa dhafee tikka marqaatitti hayyuu nuti qabnu 50 oli 500 oli 100 oli hayyuu nuti qabnu akkana qabna yoo hayyuudha nama barate ni qabdi Oromiyaan tun nama barate hayyoota hedduudha qabdi kun maaliif irra dalaguu dadhabe erga mootummaan Abiyyi Ahmad duguggaa sanyiitiin gara lafaatiin gara qoonqootiin gara lubbuutiin eega tarsiimonni fudhatee kan nuti deemaa jiru taate mootummaa kana jalaa tooftaatti baanu tokkollee akkamiin mala nu dha'uu dadhabe akkamiin mala dha'uu dadhabe hayyuu nuti qabnu hoo hayyoon nuti qabnu moo hoggaa bakka dippiloomaasii uummanni dhaqee addunyaatti dubbasan hoggaa dhaqee ni okkolti Oromoon ni okkolti ha Oromoo kun hoggaa bakka san dhaqee ni okkolaa jiru hogguma Facebook irra nu gabbee hogguma miidiyaa irra nu gabbee nama fakkaattee bokkifti malee leenca fakkaattee barooddi malee akka kormaa dhiicifte malee hoggaa bakka gartee addunyaadhaa san dhaqee ni okkoltaa jechuudha kun shafaafaadha jechuudha isin gizee mara shafaafumaa jechuudha isin Oromiyaa gurguruu irrattis Oromoo gurguruu irrattis Oromiyaa cicciruu irrattis Oromiyaa kukkutachuu irrattis isintu harka keessa qabaa jechuudha hayyoonni Oromoodhaa gabbatee lubbuu teessa wareeganii kallattii takka uummata kanaa kaa'uu dadhabdanii jechuudha akka hayyuutitti wal dura dhaabbatanii walduma dura dhaabbachuu malee waliin dhaabbatanii afaan tokko taatanii Oromiyaa tana afaan bineensaatti baasuu dadhabdan ijoollee Oromoo tana afaan baasuu dadhabdan jechuudha ijoolleen tunis haanuma dhumtu hayyuu silaa ganaa waluma silaa gabbaatee kana booda waan ati lallabdu jedhe gaafa ijoolleen suuti tunis oomishamte Oromiyaanis harka diinaa galte gaafa san maal gabbaatee akkas dubbatu teessu numa laallaa jechuudha hintinne ummataatu dideejin ummataatu hayyoota dhaga'uu dadhabee ifiifi gabbaatee nama tokko taate yoo nama 50 qabaanne namni 50 wal cinaa hiriirtee jecha tokkoon gadi ba'uudha qabdi yoon ta'an mootummaa kana harka micciruu irratti uummanni didan jiru halee maaliif micciranii mootummaa san firaa darban mootummaa gabroonfataa halee firaa buqqaasanii kana qaccee reefu dhalatte tana buqqaasuu dadhabuun kun uummanni Oromoo buqqaasuu dadhabuun waan harka keessaa qabdaniif jechuudha waan isin harka keessaa qabdaniif xiqqishoo Oromoo tana hacaccabsatu bakka jiraniif yoon tana haasaan dhibisu Oromoon tun addaan haasaflattu warra tarsiimoo kana qabatee deemuutu jira jechuudha. Abiyyi Ahmad qofaa miti Abiyyi Ahmad asirra gadi baanee Abiyyi Ahmad aboo namichi maal ta'e waa takkan taa'e namichi namni isa wajji dalagu jirutti Oromoodha. Oromoo wajjin tarsiimoo qabatee deemu jira bara warri ijoolleen deengada dhaqee achi dhaqee itti mallatteessee dhufe san Oromoodhaami dugugii kaafellee hidhannuu naqi kagana ammoo biyya tana seenullee hidhannuu naqi ka Suudii keessa jirullee hidhannuu naqi ka jirullee nuufitti ka jala dhufe Oromoodhaa miti akka Oromootitti nurratti jinosaadiin kun nurratti deemaadhaa jira jechuudha akka hayyootaatti nurratti deemaa jira jechuudha uummanni kun yoo mataan qabaatin awoo mukni tokkichi kophaan aaru bara har'a harki hoo boorratti ol ka'u harka meeqa
harki woboodhaaf ol qabamu harka meeqa laala Oromoo laala isin arra akka waraanaatti namni nuti qabnu akka Oromoon namni nuti baraaramu teenyu woboodha isa bosona dhaabbatu kan intala gartee hormaata isii dhaabdee barumsa isii dhaabdee akka keenya bultii jaaratu silaa kafeetu dhaabdee bosona keessa jirtu intalti dhalaadhaan obboleettiin teenya bosona keessa dhaabbatti intalti dhalaadhaa takka bosona keessa rakkina meeqaa isii mudata rakkoo meeqaa ta'u intala dhalaa takka mana keessatti rakkoo meeqa qabdi gaafa bosona seente rakkoo meeqaa isii mudachaa jira duutee awwaalcha dhabaadhaa jirticha keessatti rakkina meeqaanii cinaa dhaabbachaa jirra rakkina isii irraa hiikuudhaaf rakkina isaa sana irraa hiikuudhaaf hagam takka cinaa dhaabbachuu jira hagam takka gadi ba'ee hayyoonni keenya kanarra waa lafa kaa'uudha jira kalees arras gufuma walitti ta'uun Oromoo wal sakaaluu irratti diinaa wallaachuu irratti akka re'ee addaan nu bittinneessitee bineensa nu nyaachisuu irratti kanuma bakka Oromoo wanni isin dalaytu kanumaa jechuudha. Dhaloota amma lafaa ka'ullee sammuu laamsheessadhaa jirti jechuudha. Hayyoonni keenya dhalootuma amma lafaa ka'u hawaataruu danda'u kagartee arra biyyattan eeguu danda'ullee laamsheessu malee faayidaan isin qabdu isin jirtu jechuudha. Arra gizee hunda nuti nama jala deemna. Gizee hunda amma gaa Katigraay kana gamma dhageenya amma Katigraay kana ajandaa godhan Oromoon namarra lallattee deemu malee ifi baafattee fi kun Oromoon kana godhatte hajaan takka hin jiru jechuudha. Amma gaa ajandaa godhan ammas Tigraay ijoollee isiitiif mana keessa qabaasi tolchitee fi hanqacha keessa baafattu malee biyya sadaffaa kan nuudhaaf irra dalagu jirtu hoggaa jennu akka Tigraay kan nu godhaadhaaf akkas malee jaayina agarru jechuudha. Kanummaa nu qabeellaadha miilli keenya okkola hoggaa bakka gartee silaa addunyaa duratti dhaqan san mirga dhala namaa san bira dhaqanii akkaataa isaatti harkatan san ganaa barbaadanii galmeerraa barbaaddattee gaafa harkattee dheeyte miilli keetu shafaafaadha ni okkoltaa jechuudha sanumallee gizee dheeyte okkola kee ilaalamoo hokkora kee si ilaalan obboleessu ifa hokkoraa deemta Oromiyaa hokkoruu jirtaayi yoom jechi keessii mul'ata kaleechi dheeyte waan biraa dubbatte irra dheeyte waan biraa dubbatta kanaaf shafaafaadhaati bar kanaaf sirraan fudhanne addunyaan waan isin dubbattan waan Oromoon dubbattu kanaaf irraan fudhanne kaleechi dheeyte waan biraa dubbatee gal arrammoo ajandaa biraa qabatee dheeyte boro ajandaa biraa qabatee dheeyte dhaabbatan qabdati shafaafaadhaati deem jettiin okkoltaati gizee maraa numa okkolta ogaa dhufturraa kalee waan biraa okkolta arra waan biraa okkolta deem gabbee jettiin warra dhaabbata qabu waanuma kalee dubbata irraa dhufee dubbatu addunyaan isa keessummeessadhaa jirti akka gaarii gurra kan ta'e fi dhagaadhaa jirti ummata dhiyoo tana addunyaan harkumaaf teessa waa'ee isin hin jo'an ummata dhiyoo tana yoo biyyaa baatellee addunyaan sissimattu paaspoortiin baasinaaf jettee itti murteessite amma gaafalu hin jennu warra keessan har'aan tana yoo isaan gabdi deemanii waa barreessan akka gaariitti isaan simachuu teessa addunyaan harkuuf teessanii namni nu fixaa jiru eenyu Amaaraatu nu fixu jiraame Amaaraa biyya jeeqaa kan jiru Amaaraa miti faannoodhaa jeequ jira sirna naftanyaatu biyya jeequ jira miti kana jechuun addunyaan amma isaaniif dhageetti kan nu teessin maantan osmoo Oromoon jalqaba ka du'uu jammare mootummaa kanaan ka du'uu jammare Oromoodha jalqabarraa kan inni taa akka jeerra barreeffate Oromoodha lama jee Tigraay dhaqe warra jalqabaa seen dhageeni warra lammaffaa dhageessi ammallee ka sadaffaa dhageessi osuma Oromoon akka teessu jechuudha. Osoo kanatti Oromoon yoo oomishni Oromoodhaa feestaalli gurraachi kun feesbuuk hundarra dhaabbatu tuuteera hundarra dhaabbatu tuuteera hundarra maaltu dhaabbata? Aboo adagaa Oromootiin dhaabbata bar bu'aa Oromootiin dhaabbata fayyaan Oromoodhaan jiru hundi bakkuma duuma Oromootti dhiyeessu jira bakka hunda bakki gabaasamu jiru du'a Oromooti rakkinuma Oromooti kan gabaasamu jiru kana addunyaa irratti illee deemteeti waa ta'uu dadhabde Oromoon akka beekumsaatiin illee addunyaa irratti deemtee waa taraan jirtu yoo ta'an gadi baatee addunyaan kan nama jabaatee yoo taatellee kan nama jabaatee yoo taate gadi baateef jabeessuu dadhabde ummata fi tarsiimoo qabsiifachuu dadhabde karaa qabsiisuu dadhabde jechuudha Oromoo karaa hayyootaatiinis akkana hanqina qabna qabadda gara biyya keessaatiin ammoo ijoolleen biyya keessa jirtu namni biyya keessa jiru ilmaan ifiitiif sagalee ta'uu dadhaban haati ilmoodhaa gadi baatee ilmoo isiitiif iyyuu dadhabde abbaan ilmoodhaa ilmoo isaatiif gabbee iyyuu dadhabe ijoollee nama 100 nama 100 ooltu hidhaa jira hoggaa jennu maatiin biyya keessa jiru haa tilmaamnu maatii biyya keessa jirtu haa tilmaamnu maatiin tun gadi baatee magaalaa guyyaa saftii magaalaa guyyaa salaasaa magaalaa guyyaa isniinaa magaalaa guyyaa kamisaarra dhaabbattee namni biraan namni gana ilmoo isiitiif dirmatu siin jiru qabadda tokko haadha ilmoo mana ilmoo sanarraa baate irraa eegatee galaa jechuudha qabsoon mana ilmoo sanarraa baate gadi ba'ee duuti mana sanaa seentoo osoo ijoolleen suutiin dhumne gaafa guyyaa jimaataa hoo mana amantii muslimaa masgida seeni iji masgida keessa walitti rabbiilleen si dhagaa guyyaa san namnilleen si haadha ga'u rabbiilleen si haadha ga'u guyyaa san yoo duutellee guyyaa shahiidiitu guyyaatti jannata akkattu gabbee ilmoo teetitti guyyaa jimaataatis guyyaa aladaatis chaarchi dhaqi mana amantii kiristaanaatillee seeni akka gaariitti jichis dhaabbadhu yoo duutellee shahiidiidha timmas ilmoo teetiif abbaa ilmoodhaa haadha ilmoodhaa gabbee
gabbee ilmooteetii waati iyyite Oromiyaan si dhageessi. Gaafa sirraa haa callisanii murteen ta'eenyu kalaatee adda baafachaa deemna gaafa sanii. Mootummaan kunis harka sillaatu gaafa sana adda baafachaa deemtu Oromoodhaaf harkaadhaa deemtu. Haadha ilmoodhaa gabbee ilmooteetii ijjiif abbaa ilmoodhaa ilmooteetii ijjiif. Yoo hayyuu qabaatte hayyuu addunyaa siiyyi akka addunyaan bakka san keessa daytee namoota du'e kanaa'u hin laalle si godhaa hin jirtu. Namoota adda addaa akka mirga dhala namaatti ka dhaabbatan gara akka yoonni eechisan maal kana warra wal qabatan kana namoota kana addu yoo soo uummanni hayyoonni kun dhaqee tiyya uummata san dhaqaniituma ijuma fiitiin haalaan itti keessatti dhugamoo dhugaa miti wanni feesbuuk irra deemu kun wanni sooshaal miidiyaa irra deemu kun dhugamoo dhugaa miti achi keessa dhaqee namni gabaasa tokko hin jiru. Miidiyaan achi keessa dhaqee ijoollee tana gabaasa tokko hin jiru miidiyaan akka addunyaatti miidiyaa achi keessa dhaqee ijoollee tana ilaale hin jiru jechuudha. Akka addunyaatti ilaala. Hanqina nuti qabnu kun hundi hanqina nuti qabnu jechuudha. Kanaaf galatoomaadha hamma dandeessan ijoollee suutii irraa afaan hin qabatina hanqal gartee isaan numa tuqaa hunda keessa yoo tuttuine wayar kanaatti bakka hunda mee numa tuqaa bakka hunda numa tuqaati yoo kawaa harkanu taate taane rabbummaa naa dirmatu wanni jennu hin jiru ilmi namaa ilma namaati. Oromoon akka re'eeti faffacaatatuun warri biyya Awurooppaa jirtuun faan jikeedhatun nama achi qabna jettaniiti illee dubbatina jikeedha wanni Awurooppaa jiraatuni waa takka faayidaa takka nuun qabdu. Warri silaa bakka silaa afaan addunyaa taatee akka addunyaatti illee jala dhiyeenyaan jala jiraattee achi keessa teessee waan hubooti fayyaddan numa tokko gongortan dhugumatti jikee bakkuma warraa soorattu bakkuma warraa nyaattu bakkuma maallaqa bareedaa irraa argattu naannoo itti malee waa takka wanni isin Oromoodhaaf naatu qabu takka hin jirtu achi keessa tokko meecha keessa as baasa nama naasu Oromoodhaa qabu ka Oromoodhaaf hin gabbee waa godhaa jiru kajummee tokko asaa bahu waan kanaan godhe kajuu tokko achi keessa asaa bahu jikeedha hundi siti dhugaan seena. Kanaaf akka Oromoon numa ijaasin rabbitti illee raatu rabbi yoo namni isin dhaga'u dadhabame yoo addunyaan isin dhaga'u dadhabde yoo akka Oromoon lafaa kaatee ijoollee tana baafachuu dadhabde rabbiin ni baasa rabbiin laa kana rabbiin gattee haqa ijoollee kanaa hin balleessuuti haqa isin dhaabbattaniif kan illee isin duraan balleessu akka rabbitti illee rabbiin waa dhaga'uuti dirmadhaaf numa ijaaf bakka hundaa numa ijaaf nama maal qabnaa miti hawwati. Waan Oromoo gurgurachuu irratti lafa Oromoo gurgurachuu irratti adda cirachuu irratti mana wal saamuu irratti tokkoffaa nambar Oromoodha kun achi keessa teesseeti mana abukaattoo keenya Abduu Jabbaar Hussein mana Abduu Jabbaar Hussein keessa akhiramee poolisiin itti galtee bara Oromoo kana isin Oromoo tana isin Oromoodha jettanii tana takka re'ee roobaata dafa facaatee bakkuma qoonqoon jirtu malee bakka laalaadhaan dhaabbanne tana Oromoo jettanii dubbattan isin jikee mana Abduu Jabbaar Hussein keessa akhiramee ilmoo takkitti dhiisee itti duutisaa du'a sareedaa taate awwaalcha sareedaa ta'e har'a poolisiin itti ulaa banattee keessa dhaabbattee jaartiin Abduu Jabbaar Hussein mana murtii kaan irra deemtee murteellee dhabdee kana taa'u jirti jechuudha. Oromoon tana qabadhala. Oromoo tana wajjin ijoollee Suudi Arabiyaadhaa akka jirtutti jinoosaayidin Oromoodhaa nurra deemaadhaa jira duguggaa sanyiidhaan nurra deemaa jira jechuudha. Mana hidhaa Itoophiyaa keessattis mana Suudi Arabiyaa keessattis Yaman keessattis akka lafa Oromoottis lafaas dhabaadhaa jirra namaas dhabaadhaa jirra waanuma nuti taane kana Allah waalam rabbi haa beeku yaa rabbi nu dirmadhu yaa rabbi nu dirmadhu. Qabsaawwan nama meeqa taheeti warri waa nyaatu nama meeqa tahe kaan oboo galee jira kaan bosona jira Oromoon isin qabdan kaan oboo seeni bosona keessa jira oboo ta'e bosona keessa hanka danda'u isin ittiin suudha jira hammuma danda'u irraa isin tattaafatudha jira oboon hanka danda'utti oboon isin tarkaanfatu jira hamma isin cinaa dhaabbatanitti immas haga uummanni Oromoo cinaa dhaabbatanii oboo leenjifatanitti isin leenji'u jira oboon hanka isin leenjifatanitti isin leenji'u jira hamma isin lolchifatanitti immas isin lol'a jira hamma isin dandeessan isiniif lola awgaa isin dadhabdan ammoo inni isin dadhaba wanni inni godhu jiru bakka gargaarsa irraa argatu hin qabne oboon kun bakka irraa qoonqoo isaa jiraatu hin qabne akkaataa itti leenjuu hin qabne akkaataa itti hidhatu hin qabne akkaataa rasaasa malee loluu danda'a rasaasa malee loluu danda'a oboon rasaasa malee loluu hin danda'u leenjii malee loluu hin danda'u nyaatu malee loluu hin danda'u obboleesso kana haga isin nyaachiftan ni nyaata hanqa isin soorachiftan ni soorata hanqa isin qoricha bitaniif qoricha harkata hanqa isin qoricha bitaniif ni harkata hanqa isin bishaan bitaniif ni dhuga hanqa isin nyaata kannitaniif ni nyaataa jechuudha hanqa isin leenjiftan ammalee isiniif leenji'a hanqa isin rasaasa bitaniif isiniif lola hanqa isin ceesiftan isiniif caammaas oboon kana caalaa gaafa isin ammoo walii gabbaatanii gabrummaa mallatteessitan oboon gabrummaa hin mallatteessu bosona san keessatti hanqana aduu dandamee qorra dandamee rooba dandamee biyyee nyaatee quncee mukaa sooratee dhagaa boraafatee kana booda yoo isin gabrummaa mallatteessitanillee akka Oromoo gadi baatanii yoo isin gabrummaa mallatteessitanillee oboon hin mallatteessu gabrummaa kana deebi'ee hin mallatteessu kallattii barbaaddata malee
gaafa inni kallattii barbaadate garuu arraa soboon dhaqee deedeefitti wanni itti dhabee maali waan isin jettaniin kun Tigraay dhaqee hidhate borummallee maali dhaqee hidhate waan akka ajanta akkana kana gadi baasu takka geessinee jiru waan akkana kana ofu arra kaachalaa dhaabbataa jirre hammoo sirraa qoonqoo qabu narraa qoonqoo qaba isirraa qoonqoo qaba isarraa qoonqoo qaba oboon nuutu qallabuudha jira yoo nuti qallabanne nu qallabama hanka nuti qallabanne hanka nuti leenjifanne nu leenjiyaa jechuudha hanka nuti gartee nu lolu jennee nu lolu danda'a jechuudha harka jalaa deeffattee afaan kee irraa cufattee osoo gurraan dhageessu osoo ijaa dhagartu osoo beeytu akka nama beeyne taatee gaafa oboon dadhabe gaafa humniti diinaa meeqaa isaan lolu jira akka poolisii naannoo Amaaraa hidhata naannoo Amaaraa poolisii addaa naannoo Amaaraa makkalaakaa mootummaadha federaalaa jechuudha poolisii naannoo Oromiyaadha poolisii addaa naannoo Oromiyaadha milishaa Oromiyaadha Eertiraa kunuunti dhaqeeti woboo lolu jira jechuudha kana dura dhaabbatuudha jira garaa beelaatiin kaati qoonqotti kannaan jirre kana hunda dura dhaabbatu jira jechuudha kana biraan dabreet lafa magaalaatiin dheessaadhaa jira ammas hoggaan lolli lafa magaalaa isa geeffate dhiisee biraa deema lafa magaalaa tokko inni geeffate maaliif deeman woboon magaalaa keessa lolteetu uummata balleesseechuuf deeman jechuudha giseen karaa magaalaa tokko inni fudhate jalaa deebi'aa deeman mas akkanaan fedhiin uummataa yoo ta'u laalaan inni uummataa qabu laalaan mallee laalaan inni uummataa qabu abbaan fedhe maatii isaa gabbaaseeti karaarra gabbaasee cafaku jira maatii ijoollee bosona seente gabbaasanii qe'ee keessa cafaqan gabbaasanii waajjira keessa cafaqan gabbaasanii ajjeesaadhaa jiran oromoon takka dubbataan jirtu hundi afaan maqadaaddatte aboo ka bosona jiru deem barbaadadhu malee ka maneedha ka mana jiru maaliif gabbaaftee mana keessaa gabbaatee cafaitee ajjeeftaa jechaan hin jirtu oromoon takkallee gadi baatee dhiisaa boo nama kana jettee dura na ajjeesi waliin na ajjeesi kun namni kun nama nagaati erga isa ajjeeftaa naafis ni deemtaa kottu waliin na ajjeesi jettee takka sagalee taaf hin jirtu takka gabbaatee dubbataaf hin jirtu akka sirna san keessa jirtuttis taanaan akka sirna san keessa jirrettis taanaan afaanuma kee irraa qabattee jechuudha osoo balaa maatiif isaanirra yookaan osoo dhaga'uuti kana hundaa'u qabatee rakkina maatii isaa kana hundaa'u obsatee bosona keessa dhaabbatu jira kaati qabeenya kee irraa qusattu kaati beekumsa kee irraa qusattee ustee teessu jechuudha ka beekumsa qabdu beekumsa kee irraa qusatte ka dhageettummaa qabdu dhageettii kee irraa qusatte irraa maratee taa'uun jirta jechuudha ummanni kun bosona keessa taa'ee kallattii uummataatillee wal barachaadha ummataaf tarsimoo kannaafi maal jechaadha akka hayyuu ta'a akka loltuudha ta'a akka maali ta'a kana hundaan deemaa jira kadhattullee ta'anii dirree keessa taa'ee hanqaalaatti beessi kadhachaadha waan hin nyaadhu naa ergisin jechaadha gadi beessi kadhatee barsiilolaadhaa jira obooni waan hin nyaadhu dhabe waan hin qofan bitadhu dhabe waan hin qofan bitadhu dhabe waan hin qamisaan bitadhu dhabe sin jechaati qoonqonaa ergaadhaa isin oromoon isiniif lolu jira jee isin kadhachaati qarshii takka lamatti ergitanii eessanuu lolu jirta jettanii deebitanii eessanuu lolu jira woboon eessanuu lolu jira jettan gabbaatanii qarshii lamatti ergitanii kasaa sanumaa irraa qusachaadhaa jechuudha kana akkana badu jirtanii jechuudha namnummaan silaarra lafatee isin dandamachiisu ijoollee suudii kana dandamachiisu mootummaa kana micciiruu irratti wobootti galuu irratti keessa seentanii wajjin loluu irratti keessa seentanii leenji'uu irratti keessa seentanii tinnisuu irratti keessa seentanii gabbisuu irratti mooraa san guddisuu irratti kallattii garsiisuu irratti waliin dhaabbachuu irratti odeessa kannoof irratti waa hedduu biyya keessa teessii dalaguu dandeessaa jechuudha woboo hammanni danda'uuf dura oofuu dandeessaa jechuudha hammanni dhaqee masaraa seenee masaraa keessa namicha kana harka micciiree gabbaasutti itti dalaguu dandeenya jechuudha kana immoo akka oromootitti yoo harka marachuudha harka marattanii agartanii jirtan saamamtanii jirtan yoo harka marachuudha harka marattan qeyroo meeqatti wareegamte boleesso qeyroo meeqatti wareegamte qarree meeqatti wareegamte oromoo meeqatti awwaallee kaboru faayidaa nu qabu akka keenya kana deemee jiraatuutu halee isiniif wareegame akka keenya kana carraa jiraachuudhaa qabu carraa biyya ormaa keessa deemeetti jiraachuudhaa qabu halee wareeyne nama meeqa wareegamneeti itti dhabnee jiraachuudha santo irra garagalee harki nuti maranne sanillee harka marate akkana taane jechuudha harki kana maranne san akkana nu deebi harki nuti kalee akkasii marattan san har'a akkana nu deebi harka keessa maranne manatti ol gallee jechuudha manatti ol gallee mana jiraachuu dadhabne mas manatti ol gallee mana keessattis jiraachuu dadhabee jechuudha oromoon kununti maali dadhabina nuti qabnurraa osoo immoo nama tokko ija keessa ceeyidanii osoo nama tokko dhaggeeffatanii baduu keenyaa beekadha nama tokko dhaggeeffatu Juhaar Mohaammed qofa dhaggeeffatuun Juhaar Mohaammed yoo kabiraa hin jiraatin Juhaar Mohaammed qofa dhaggeeffachuun baduu keenya yoo Juhaar Mohaammed irra boru gabbaanee jeesan ammas taa kennee taamata meeqaaf ammallee Juhaar barbaadanna garaa keessa barbaadanna saduu gana kalafarra jiru dhabneeti gana Juhaar garaa keessaa finnee gana dhalatee nu guddatee sagal gara lakkaawwatee meeqa lafan lakkaawwatee maas nu guddatee gana Juhaar finnee malee kana qabsoo deebinaa jechuudha yoo marroon wareegamee marroon biraa kan jiraa jettanii qabda lafaa qabdanii marroon lubbuu bidda keessa dhayitu boroo wareegamuu danda'a lubbuu bidda keessa dhaabbatu boroo wareegamuu danda'a arra marroon akkana godhe arra marrootu kana deema
boru marro to kanu goru dema marro yo khufe anatu jira khajume khamtu jira naatu duba tirabata duba khakana lejifatu jira duba khakana barsifatu jira isa cima kana isa boda jira khaju tokkon qabdan jechuudha Oromoon laafina nuti qabnu kunumti qabadda laafina nuti qabnu hayyoon gadi bahee jolle suudi irra calcee woboo gargaaru irra calcee ummata kalatti qabsu irra calcee gara hayyootaatiinis cabnee jirra jechuudha tokko kana irratti duunee jirra yoo lafa dhabuutti jirra yoo qonqoo namni dhumuutti jira yoo qabeenya dugugamuutti jira yoo namni maneedhaa keessa duudha jolle suudiitii fi gaara jolle suudiidha yoo dhumaatiin nama Oromoo hanqisuudha Oromoo salphisuudha jolle suudiituun qoftiin wanni suudii jira kana dhabnaanu akka Oromootitti harka marannee beekadha waa takka wanni biraan jirtu yoo lafaa oo gana carraan keenya biyyuma Arabaatii fi biyyuma Faranjii deemuudha carraan keenya akka biraan jiru jechuudha gana lammuma biraa keessa gallee lammi biraa ta'uudha gana fi bannee ilmaan keenya lammi biraa godhuudha alatti fala biraa tokko hin qabne jechuudha baleessa fala biraa kanatti qabaachaa jiru hin jiru abbaan feeta biyyaalaa kana keessa ta'ee qabeenyi horadheetiin Itoophiyaa sanii galfadhee wayin hojjedhe jechuurratti yoo maqaa kee jijjiirtee afaan kee jijjiirtee afaan nama biraa lakkaawwatte qofa Oromoo irraa jijjiirtee yoo dandeessanuu ibzuuyidee Oromoon baatan ofirraa zuuyidee yoo nama biraa taate galte qofa biyyattii san keessa qabeenya kee tifatillee waliin jiraachuu dandeenya. Biyyattiin dinkuu tayyaas biyya keessa itti jiraachuu dadhabe gana qabeenya horadheetiin biyyattii san keessa jiraadhaan siif abjuudha. Dhugumaan sitti hime Oromoo. Yaan tala Oromoo yaa ilma Oromoodha. Gurgurii makiinaa takkitti qabsan kan uummata kee kanaaf uummata kana deebinee gaafa lafateenyaaf lafeteenya irratti deebinee gaafa duutiin irra dhaabbattee makiinaa bitata gurgurii kan inni hin qabne malee ni gurguraa baleeti. Gurgurii kan boboon itti na nyaatu. Nyaatee itti achi keessaa jiraatu siinoollee baatu achi keessaa dhaabbatu mee dawaan nu qabaayi. Yoo akka gaariitti qeeroo kaleen jirtu taate qeeroo guyyaa yoo itti galtee kaleen jirtu taate yoo isin maallaqa cinaa dhaabbattan makiinaa kee gurgurtee kabaan kee jiru baaftee irraa qooddee akka kanneen taate gisee takkatti dirri adda addaatti irra leenjifatee humna baay'ee gadi baasuu danda'a. Kun harka micciiruu irratti lafa Oromiyaadhaa akkana saamuu jirtu ana si daangaa deebisuu irratti Oromiyaa du'arraa hambisuu irratti Oromiyaa dhabamarraa hambisuu irratti arranta namni ati qabdu isii qofa. Ati kan biltiginna keessa jirtu illee dhagee. Ati kan sirna kana keessa jirtu illee Oromoo taateef dhageetillee deem keessaa gallakkisi bosona seeni. Woboon kalee biltiginna keessa turte kalee sirna biraa keessa turte namni si gaafatu jiru kana deem galicha keessa as keessa teessee rakkina uummata keetii jaan harkaadhaa achi keessa teessee boo'ii wanni ati jirtu achi keessa teesseeti. Akkanuma gadi baanee si qomanna malee akkanuma gadi baanee si jibbina malee akkatti boruun dura dhaabbattee Oromoo kana dura dhaabbattee itti mooraalitti dhabdu malee itti salphattu malee kaati boru gabbaatee Oromoo duratti afaan guutuu dubbachuu dandeessu qaama guutuun Oromoo duratti dhaabbachuu dandeessu hin jiru. Deemtu keessaa lukkeetti seeni bosona keessa dhaabbadhu deemi. Hillooliin illee deemu bosona keessa taa'ime. Kanumaa ture si maqaa daawwiti. Yoo ijoollee suutii kanaaf achi keessa teessi sagalee ta'uu hin dandeenye. Yoo nama kee lafatee nyaata saamamuu jirtu sagalee ta'uu hin dandeenye. Mana gubatu jiruuf qabeenya Oromiyaatiif yoo wabii ta'uu hin dandeenye maal gootaa achi keessa teessa obboleessa kiyya. Obboleettii ija maal gootaa achi keessa teessa gali keessa. Akka michiyyoo Tigraay sanii maqaan ishee dhanatti manaa barreessaa ture. Arra mana hidhaa carraa mana hidhaa illee mudattee mana hidhaa keessatti illee allammiti jiratti waan inni isin dubbadhu qabu na hidhaa ajjeesaa barbaadda jechaa ni jirti. Kanaaf yaa obboleettii xiyyaatiillee achi keessa jirtu yaa obboleessa xiyyaatiillee achi keessa jirtus aboof jijjiiri sammuu ta'e jijjiiri sammuu ta'e yoo sammuu ta'e jijjiiruu baatte hanqa yoo miti achi keessa teessee masheenta obboleessa kiyya yaa obboleettii yoo mee maal nu godhu jirta bari yoo nu godhu jiraatte si galatoonfanna achi keessa bakka feete keessa nu jiraadhu si galatoonfanna achi keessa nu teesse waan ati nu jijjiiraa jirtutti godhu zeeroodha hin jiru nu gurgurachuu malee du'a keenya koflu malee awwaalcha nu dhorkatu malee lafa keenya saamsisuurra malee nama keenya akka inni dhumurratti itti nu mallatteessu jirta bara akka namni keenya dhumu itti nu mallatteessu jirta bara waan biraa nu godhutti hin jirtu Oromoo ajjeesii jettee itti nu mallatteessu jirta malee waan biraa nu godhaa jirtu lafa Oromoodhaa saami jettee itti nu mallatteessu jirta mana Oromoodhaa gubi jettee itti nu mallatteessu jirta qabeenya Oromoo saami bakka dhaqqabdeen jettee itti nu mallatteessu jirta kanarratti maal nu jette mi'aati kanarra boru maal nu jette nu dura dhaabbattee kam nu jechuu teessa deebisaa kam nu kennu teessa osoo Oromoon akkasitti iyyatu osoo Oromoon akkana boo'ee duguggatee sitti mataa jiru qabeenya keenya irraa harkarraa nu deeffadha qabeenya mana keenya gumina osoo siin jiru intala teenya ajjeesan osoo siin jiru boru maaltu Oromoo dura dhaabbattee kanaan sii godhe jechuudha teessa obboleessa. Namni yoo du'ellee seenaadha qaba bara namni yoo du'ellee seenaadha qaba seenaan boodaa si kaasaa achi keessa teessee yoo duutellee boolla keessa maqaan kee ajaa'uma kanaatu kan jechuu yoo duutellee maqaan kee bareedaan hin ka'u
maqaan kee ati qachi sirna kana kan jirtu maqaan kee osuma akkatti ajaa'u qabritti illee kanuma dubbanna ilmoota biratti illee kanuma dubbanna lammii ta'e biratti illee kanuma dubbanna jechuudha ilmi abaluu kana nu godhe ilma jenna jechuudha keessattuu warri bulchiinsa ganda keessa jirtu laata warri bulchiinsa ganda keessa jirtu ati ka ganda keessa jirtu jechuudha nuti warra gubbaan baanu warra jalaa kana baanna warra jala jiru kana ati ka gandi sirriitti beeku ka gandi keessa sirriitti beeku kana baanna ka gizee mootummaan dhufee waraanni mootummaadhaa dhufee qubatti laattee funoo ilmaa baluutiitu bosona seenettee maatii san gaggurtee tumsiftu tokkosi ka mana san gubsiisaa jiru ka qabeenya san tumsisaa jiru ka haadha ijoollee sanii reebsisaa jiru ka abbaa ijoollee sanii reebsisaa jiru ka obboleettii ijoollee sanii reebsisaa jiru ati faan ummata kana keessa waliin haftaa jechuudha seenaan kee kun bara baraan ijoolleetiitiif dabaraa deemoonna dalagu jirtu kun ani hin jenne jechuun dandeessu osoo ati ganda san bulchitu manni gubate osoo ati ganda san bulchituuti haati ijoollee bosona seentee tumamaadhaa jirti abbaan ijoollee bosona seenee tumamaa jirti obboleettiif obboleessaanii tumamaadhaa jirti akka warraatitti illee tumamaadhaa jiran jechuudha yoo ati gartee heeruun kanniniif yoo ati qubatti hin laatiniif ijoollee san beekee waraanni akkasii dhufee tumaadhaa hin jiru jechuudha waraanni naannoo biraatirraa dhufee maqaa kiyya hin beeku mana kiyya hin beeku warra keenya hin beeku jechuudha siitu heeruu kanneefiiti tumsisaadhaa jirta isa milishaa ta'e isa ganda bulchitu warra caasaan achi keessa jirtu isin seenaan keessan isinuma dura isiniif qindaawaa jechuudha caasaan keessan kayyoo ati duutellee qabritti si himatan jechuudha ilmooteetti irratti tarkaanfatu jechuudha ka ajaan teetu ka ilmooteetti tarkaanfattu ka maatii keetti tarkaanfattu ka maatiin kee borummoo laalaa oromoo biraatti dhabdu si ka caasaa ta'ee ganda keessa jiru ka gartee bulchaa gandaa ta'ee jiru ka hidhataa gandaa ta'ee hidhataa keessa jiru ka poolisii taatee naannoo san keessa jiraachaa jirtu ka boru ajaan teetu ilmooteetti dabartu tokkoffaan si qabadhu ati ka ijoollee warra gartee bosona seente maatiitti isaanii tumsisaadhaa jirtu qabeenya isaanii saamsisaa jirtu mana isaanii gubsisaa jirtu haadha isaanii haadhatee reebsisaa jirtu abbaa kee reebsisaa jirtu obboleettii ta'e reebsisaadhaa jirtu jechuudha isa kana kanaan baanan kan inni itti dubbataa jiru isa kanaa jechuudha isa kana kan inni itti dubbatu jiru kanaaf if jijjiiri sammuu ta'e jijjiiradhu mindaan akka gandaatti mindaan ati harkatu jirtu illee hin jirtu yoo gurri ati harkattu mana abaluu gubsiisee qofa wanni ati jiratti seenaan si galmaa jiru mana abaluu gubsiisee yoo taate alatti wanni ati jira harkattaa jirtu zeeroodha hin jirtu wanni ati harkatu jirtu garuu ummata keetii wal dhabdee jirta ummata keetii wajjin carraatti ajooyitu irra geessee jirta ummata keetii wajjin ummanni kun har'aaf afaan qabate malee ija sirraa qabate seen gurra sirraa qabate seen afaan sirraa qabate malee ummanni kun gurra sirraa qabanne ija sirraa qabanne afaanuma sirraa qabate silaalaa jira ummanni kun boru galmeete takka takkaan waan dhokatte seen waan dukkana keessa balleessitelle oromoon bakka irratti faxina jabdu oromoon bakka irratti shaala waan dukkana keessa dalayde hunda gadi baasuuf ta'a akka ati kaaduu hin dandeenye akka ati kaaduu hin dandeenye gadi si baasa oromoon dhugaa seetee mootummaa sobaa kana jala dhaabbattee mootummaa kana ceessa jettee nu ceessisu jirta jechuudha nu dhabamsiisu jirta oromoo dhabamsiisaa jirta lammitee dhabamsiisu jirta ulfaadhu galatoomii itti jabaadhu siin jaatilleen warri sirna kana keessa hin jirre gaammaan ta'a ulfaadhaa warri ijoollee suutiitiif sagalee ta'aa jirtan ulfaadhaa ammallee itti jabeessaadhaa fi ijoollee tana rabbiin waa baasu gara ulamaayitiinis garuma gartee namni rabbi kadhatu hundinuu rabbi kadhadhaaf namni dhageenyeef hin jiru rabbiin nama uume kana hundaaf ulma dhagee adda abbaa dhagee ofiisaatu beeka nama dhageenyeef nama dhagee ofiisaatu beeka namni hundi yaa rabbi baasi numa jaaf yaa rabbi dirmadhuuf numa jaa namni hundinuu rabbi haa dirmatuuf ijoollee tanaa fi hanqina nuti qabnullee laallee jirra wantoota gartee sabni biraa hojjetaa jirus laallee jirra akka hayyuutti illee laallee jirra akka oromootti illee dadhabina nuti qabnu akka reeffa faca'uu keenyallees laallee jirra wanni nurra deemu immoo gara sanyii duguggaatiinis gara lafa saaminsa lafaatiinis gara beelaatiinis gara dinagdeetiinis hundi nurratti deemaadhaa jira kana hunda jalaa rabbi nu haa dandamachiisu mee namni kun Raja Kajawa namni lakkoofsa tokkotti kan namni yaada kanatu barbaadan asirratti namni yaada yoo kanatu barbaadan yoo lakkoofsa tokko naatu hiitan siniif hin erga yoo kana hayyamu taate min ilaala yoo kana hayyamu taate min ilaala Madarang kotatina ada biasa di makana kisah dan kenyesa kiri dari sabu makaresa maskanda lebeka ramade desa
dirqama qabnu keessa magaalaa Share magodi share godada namonni sagale ke jagane khada ke santate yo kasin tolate share goda yo sin tolle modi samara kon kabu yo sin tolle share goda yo oromo fayyada jettan share magodada namni mo obo gargar tu jirde namni obo gargar tu jirde imma khaytif ji gargar nam to ko etten gargar ni ifuma ji gargar akka sabatitti samni hinjaramin jiru oromo akka sabatitti samni hinjaramin warra akka kanya duubatte fi yotaate malee warra akka kanya lakkoofsa 0 qabate 0 irra jiru taate malee warri xiqqoo dammaqee lakkoofsa tokko qabate hundi wal qabatee jira harka wal qabatee jira akka jirtu harka wal qabatee jira kanaaf akka oromootitti yoo tokkoomte hanqummaan faffacaanee jirru kun hanqummaan xiqqishuu dandamata keessaa qabneef dhageenya kun akka jirutti yoo walitti deebi'u taate dandamanni nuti qabna maantan akka laalaa sabaa qabutti akka nama dammaqee tokkotti hammi dammaqan bakka jirtan hunda harka wal qabaddaa bilbila waliif ergaadhaa wal jaaraadhaa garee takka jala gaaddisa tokko jala deebi'aati woboo haa gargaaru. Ijoollee biyya keessa jirtu tagartee fedhii qabdu hedduutu jira rakkinaaf woboon kafirraa dhaabaadhaa jirtu ijoollee qeeroodhaa hedduutu jira jechuudha. Rakkinaaf woboon rakkinaaf dirree keessa jiru kana akka godhaburraa namoota firraa ijoollee firraa dhorkaadhaa jira jechuudha. Oromoo keessatti hoggaan gadi ji'a rabsu kana jibbaaf hin seera ammoo wayiin keessatti arguu jira kanaaf wayiin keessatti arguudha jira. Ijoollee qeeroodhaa biyya keessa jirtu akka ajaa'ibaatti dalaguudha jirti. Akka ajaa'ibaatti hojjetaatis jirti. Hojjetaatis jirti. Yoo amma kana dubbanne gaasira gadi baanee kana dubbanne boru gabbee kanarra ijoollee gataa kanaaf calma jenna malee. Ijoolleen beeytee jirti ijoolleen dhaloonni ammaa kun itti himuma takka hin barbaadu ijoolleen hirribuma waliin kaati baay'inoota ijoolleen ammaan tanaa kun. Lafuma waliin kaati dhugumatti isin jaa hirribumarra waliin kaadhaa jirti ijoolleen baay'inoota. Isa baratees inni hin baratinis sitti hima malee amma wannumaa waatitti himtu jirtu amma ijoollee biyya keessa jirtu. Kanaaf ijoolleen akka jirtutti itti makamaa jirti waraana fiititti. Itti hiriiraatis jirti. Itti hiriiraa jirti ijoollee waraana fiititti akka ajaa'ibaatti itti hiriiraa jirti. Namni seenuu barbaadda yoo jiraatan lakkoofsa tokko naa kanni yoo isin naa seene yoo tole na jee isiniif hin argaa. Itti hiriiraa jirti garuu yoo gargaarsi nuti keenya yoo darree taate yoo harki keenya duubaa ka salphatu taate yoo harki keenya duubaa ka qallatu taate yoo gartee dhageettiin nuti waliif dabarsuun kun hanqinni keenya kan duuba deebi'aa deemu taate inni dirree keessa jiru qoonqoodhaan dhumaa inni bira waan dabalamuuf hin qabu qaamatti firraa hambisuudha jechuudha boodallee waan itti deebi'u akka deebi'u hin qabneef kanaaf akka sabaatitti yeroon ammatti qabeenya laallu bira dabarree jira bakka qabeenya laallu bira dabarree jira amma qabeenya nuti qabnu tokkoo fi tokko lubbuu teenya jiraachisuu fi hoboo jiraachisuu qofa yoo dandeenye qaamaan dhayinee itti hirkatudha yoo dandeenye jiruu biyyoormaa kanarra yoo dandeenye dhayinee qaamaan itti gallee hamma dandeenyu tinnisuudha. Hamma dandeenyu dhayinee hoboo tinnisuudha qaamaa yoo dandeenye jechuudha. Yoo dadhabne immoo birri shanan qabnu san torbaaniif ji'aan birri shanan qabnu san haa goonuufi cinaa haa dhaabbannu ijoollee achi keessa jirtan akka qoonqoodhaan hin miidhamne jechuudha. Akka rakkina kanaan if duuba hin deemne diinaan hin nyaadhamne jechuudha. Isa baqate baqarratti dhabaadha. Isa ganda mana keessa jiru manarree gubataadha. Isni qabeenya biyya keessa jiru saamamaadha. Isa bosona keessa jiru illee yoo dhabne walumaa galaa dhabamne jechuudha. Rabbiin hin dhabamsiisin baleessu. If dammaqa of Oromoo. Gargaaraa cinaa dhaabbataadha. Abbaan fedhe nu haa jaalatu, abbaan fedhe nu haa jibbu, abbaan fedhe kanarra nu haa ajjeesu, abbaan fedhe kan wannummaa asirratti haa taatu. Lallabaa gadi baatu wal gargaaraa hubuun haa gargaaramtu. Waraanni keenya haa gargaaramu khalaas. Haa gargaaramu gargaaraa. Maaliifin kana jaa ijoolleen tachi keessa jirtu osoo beelaa jirtu ijoolleen biraatti galtee mallee beelaa wal fixuun achi keessa hin ta'u waan qabdan irraa gargaara. Yaada qabdan burqisiisaaf ammallee gadi bahaati yaadaan cinaa dhaabbata. Wooma sadiin kana goonaaf jechuudha. Qaamaan dhayinee itti makamu. Qabeenya keenya waan qabnu tinnisu beekumsa qabnu tinnisuudha. Yoo nuti kana goonu taate inni beekaan keenya nuti beekaadha jennuun kun kaafaan nurraa qabate kun hoggaa uummanni kar tokko luucee kar tokko deebi'u arge dirqama uummata isaa jala deemanillee dirqama gadi baheeti dhufeessi makameeti waan danda'uu fi waan beekurraa imaama nu ta'uu danda'a jechuudha. Inni sheekata ta'es inni maal ta'es inni hayyuu ta'es gaafate akka Oromootitti wallaaluma keenya kanaan walii hoogganamne wal dhaggeeffannee gar tokko hiriirtee nuti oboo cinaa dhaabbachuutti jammarte saba keetti gargaaruutti jammarte sagalee itti ta'uutti jammarte inni duraan na bitadhaan hin julleen inni duraan na gunadhaan hin julleen inni duraan na kadhadhaan hin julleen gadi deebi'ee uummata jaalatti jiraachuu hin danda'u jeeti dhufee numma kan babbaleessu dhufee uummata isaatiif qaxxitaa imaama tahaaf jechuudha. Kana wanni maqaa yaamnee kadhannuuf hin jirtu. Akkuma beeytaniin beekumsuma qabnuun gadi baanee hiriirree cinaa haa dhaabbannu. Kallattii haa agarsiifnu agartee ni makama galeetitti makama juus
khallatti qabate dhaqee obbo isaa wal dubbisee dhaqetti maqamuudha danda'a. Dhaqee beekumsaa achi keessatti beekumsa qaba. Achi keessatti waan taphatu qaba qajeefitti amanoo jiraate dhaqee dirree keessa taphachuu danda'a. Kana booda qabeenyi nuti wanni nuti gartee Oromiyaa irraa lubbuun yoo taate qabeenyaas yoo taate beekumsaas yoo taate wanni Oromiyaa irraa qusannu hin jiru jechuudha. Oromiyaan tun hortee lafaa qabdi. Oromiyaan tun beekaallee hortee lafaa qabdi, abbaa qabeenyaa hortee lafaa qabdi, hundaa'u gootaas hortee lafaa qabdi. Kanaan fayyadamuudha qabdi jechuudha Oromiyaan tun. Kanaan fayyadamuu danda'uudha qabdi. Ulfaadhaa galatoomaadhaa ayyaanni kiyya kanumaati yoo rabbi nu jiraachise yoo rabbi jeem ammas waan dandeenyu guurranneetti walitti deebinaati. Waan harkanne guurrannee walitti deebinaati. Nama tokko tokko waan maal erguuf jiru na fakkaatti telefoona xiyyaara kana rakkoo qabataatiin beeku. Ulfaadhaa galatoomaati yeroo biraa walitti deebinaatti guyyaa gaarii qabaadhaati. Ijoollee Suudii kanaaf rabbi kadhadhaaf waan dandeenyu wanni nuti godhuu dandeenyu wanni biraan jirtu. Anis akka mataa kootitti yoo rabbuma kadhadheef malee wanni nan godhuuf takka hin jirtu wanni biraa. Yoo rabbuma kadhadheef malee ijoollee Suudiitiif bu'aa godhajee wanni nan godhuuf takka hin jirtu garuu ni laalata. Ni laalata keessoon kiyya na laalata. Keessoon kiyya na laalata obboleeyyan kiyya achi keessa jira obboleettii achi keessa rakkataa jira ni laalata keessoon kiyya na laalata garuu waan hin godhuuf hin qabu rabbumaan kadhadhaaf atis rabbuma kadhadhuufi yoo dandeenye wanni nuti godhu jiru saggaduma baay'ee labu kana yoo rabbi nu dhaga'uus taate yoo kana nu dhaga'uus taate sagalee keenya dhaggeeffachuutti jirra kanumarraa itti ulfaadhaa galatoomaadhaa guyyaa gaarii isiniin jira.